Tole nagaan haraarri jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu ala bakka gola qixa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa irraa faadhan qaba. Inni nagaa keenya ta'e immoo gooftaan maqaan isaa eebbifama. Har'a kanaan dhufeef jechuudha. Obboloonni maatii koo hin taane maatii koo naaf ta'a. Warreen immoo maatii koo taatanii jirtan gooftaan isin haa eebbisu eebbifama. Ammallee maatii naaf ta'a. Sinin jechuun barbaada. Liivii galee yaadaan qabu waan hin beeku sin barsiisuudhaaf yookiin immoo yaadaan qabu siniif ibsuudhaaf. Wanti kun irraa barattu anis immoo sinirraan baradha wanta ta'eef maatii naaf ta'a ammallee jechuudha. Laayikii illee naaf godhaa. Viidiyoo koollee naaf ilaalaa. Kanaaf har'a waan tokkoon qabadhee siniif dhufe. Yaanni nani qabadhee siniif dhufes immoo warreen Facebook irra waan argitan bittan jechuudha yookiin immoo ajajjanii fichisiiftanii malli keessaniin taphattanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani qamisiin baay'ee Facebook irraa hin bareeda argee hajajchiisee naaf fidan jechuudha. Qaasanii agarsiisa. Baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Qamisii shii birri shanii uffata bittanii bitanii hodhanii isinii fidu jechuudha. Garuu kan Facebook irratti gadhiisanii fi kan isinii fidan tokko miti. Kanaaf isin birri keessanii hin taphatina. Isin agarsiisa yoo naaf bahe jechuudha. Garuu uffanni ani isaan naaf fidan bijaamaa naaf fidan jechuudha. Laala bijaamaa naaf fidan jechuudha. Uffata dheeraa kan hin ajaje kunuun akkas bijaamaa akkasii naaf fidan. Bijaamaa akkasii kan naaf fidan jechuudha. Uffanni isaan na Facebook irratti ilaalan baay'ee tokko bareeda jechuudha. Na baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Laala bijaamaa shii aphii bijaamaa shii uffannee bullushii akkasii naaf fidan jechuudha. Mee laalaa kana. Isa akkasii naaf fidan jechuudha. Kanaaf birrii keessanii hin taphatina obboloota ko. Isinitti agarsiisa yoo naaf bahe jechuudha. Birrii ofiitiin taphachuun sirrii miti. Maaliif waan gaarii bakka isaa deemanii bitachuu wayyaa akka kootti isiniin jedha. Yoo naaf bahe isiniin agarsiisa jechuudha. Uffata isaanii Facebook irratti gad lakkisanii fi kan namaa fidan isiniin jedha. Baay'ee tokko intinidha jechuudha. Isin jareerraa waan argadhe isinii baasa. Na bexaam baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Uffanni isaa uffachuuf illee hin ta'u jechuudha. Bijaamaafis hin ta'u. Akkasitti noormaali uffachuuf illee hin ta'u jechuudha. Na of eeggadha. Hin bitina online irraa. Online irraa bitina siruma uffata jechuudha. Hin barbaachisu. Birrii ofiitiin taphachuu jechuudha. Yoo naaf bahe isin agarsiisa garuu kunooti. Isa boqo. Kunooti. Aywa. Baay'ee nama garrama dhugaa. Uffanni isaa baay'ee tokko babbareeda jechuudha. Baay'ee babbareeda. Na deebisi yoo jettan illee isin hin deebisan jechuudha. Hin deebisan otoo du'ani. Uffata dhufa malee hin deebisan jechuudha. Namaaf hin deebisan. Callisee man fudhee isayyuu kan isaan otoo ta'anii isaanitti hin kennani. Ana ta'uu koo bareen natti darbatee deeme jechuudha namichi jechuudha. Na isaan argaa isaan kun እና ኢምቢቲና uffata online irraa ኢምቢቲና isin jechuu barbaade cirraashuma ኢምቢቲና online irraa
Daka jira waan ta'eef. Ni arganne gaa biraa isinitti agarsiisa garuu baay'ee tokko nama garraama. Bijaamaa kana naaf fidan jechuudha. Uffanni isaa bakka diriiraa akkamiin isiniin jedhannaa mee ilaala bijaamaa. Bijaamaa kana naaf fidanil kana naaf fidan obboloota koo tokko isa kanaa lamman immoo kana bijaamaa mashiin kunis birrii baay'ee immoo nama kaffalchiisu afur waan akkasii arfansaa birrii diraama dhibba jechuudha. Diraamni dhibbaarraa Itoophiyaa otoo galee meeqa hojjeta jechuudha. Waa meeqa hojjetana laala. Bijaamaa ishee halkan uffatanii rafan. Kan baay'ee immoo dagarrame jechuudha. Uffata gabaabaa naaf fidan. Dheeraa ajajetanii gabaabaa sayyuu saayisii kootiin otoo hin ta'in saayisii biraatiin ilaala. Kana fakkaata. Tokkollee kana kun ilaala. Baay'ee nama garrama dhugaa waaqa. Ilaala kun. Kan. Birri kootiin hin xabadhe akka koon ta'ina.